Akkam jirtu kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota Oromiyaa Freedom Media dambalii gunguma uummataa nageen keenya kabajaa bakkuma jirtan sinaa ga'u jedha Adoolessa 18 2026 oduu guyyaa irraatti qindeeffanii kan isin biraan geenyu ta'ati jalqaba irratti hangafoota oduu. Pireezidaanti Tiraamp turtii viizaa barattoota idil addunyaa fi gaazexeessitoota daangessanii. Iraan tooftaan takka dippiloomaasii takka waraana jedhamu uummate jettee. Rogeessi guyyaa 20 lagannaa nyaataa irra jiru dirqamaan hospitaala geeffame. Humnoonni Israa'el haleellaa tasaa sirna awwaalchaa irratti raawwatanii lammiilee Falastiin 20 ajjeefamanii. OFM dambalii gunguma uummataa irraa oduu isinitti himuun kan isin waliin turu hanga daawwalaa buuti amma oduu bal'inaan. Pireezidaanti Tiraamp turtii viizaa barattoota idil addunyaa fi gaazexeessitoota daangessanii. Bulchiinsi Tiraamp seera haaraa barattoota imala taasisan kan muuxannoo jijjiirraa irratti hirmaatanii fi gaazexeessitoota biyya alaa irraa gara Ameerikaa imalaniif turtii viizaa daangessu ifoomseera. Bulchiinsi Tiraamp seera haaraa barattoota imala taasisan kan muuxannoo jijjiirraa irratti hirmaatanii fi gaazexeessitoota biyya alaa irraa gara Ameerikaa imalaniif turtii viizaa daangessu ifoomseera. Seerri haaraan kun gocha waggoota 12 darbaniif barattoonni barnoota isaaniif yeroo hin murtoofneef akka turaniif gaazexeessitoonni ramaddii irratti akka turaniif hayyamu guutummaatti dhabamsiisa. Waajjirri nageenya biyya keessaa seera dabarseen barattoonni idil addunyaaf barattoonni sagantaa muuxannoo jijjiirraa akka waliigalaatti biyyattii keessatti waggaa 4 kan daangeffaman ta'a. Gaazexeessonni biyya alaa yeroo tokkotti guyyoota 240 qofa akka turan daangeffama. Akkasuma gaazexeessonni Chaayinaa turtii guyyoota 90 qofa kan daangeffaman ta'u. Haa ta'u malee seerri haaraan kun namni yeroo dheeraa turuu barbaadu kamiyyuu dheereffamuu viizaa gaafachuu yookiin biyyaa bahee irra deebi'ee iyyachuu qaba. Seerri kun galmee federaalaa irratti erga maxxanfamee guyyoota 60 booda hojiirra kan oolu yoo ta'u, qormaata seensaa kolleejjii muddee fi amajjii irraa eegalee irratti dhiibbaa uumuu danda'a jedhameera. Leelliftoonni immigireeshinii fi yuunivarsiitiiwwan murteen kun hawwataa Ameerikaa akka bakka barattootaa fi qorattoonni idil addunyaatti qabdu akka hir'isu akeekkachiisaniiru. Ministeerri nageenya biyya keessaa barattoonni biyya alaa fi abbootiin viizaa yeroo hin murtoofneef akka turaniif hayyamu balaa nageenyaa fi qisaasama maallaqa kafaltoota gabiraa ta'uu ibseera. Waajjirichi dabaluudhaan seera haaraan kun gocha namoota dhuunfaa tokko yeroo hunda koorsii haaraa irratti galmaa'uu fi waggootaaf viizaa barattootaa dhaabbataatiin USA keessa to'achuuf akkasuma namoota viizaa seenan haala gaariin hordofuuf barbaachisaa ta'uu ibseera jechuun Al Jazeera gabaaseera. Odeessa ibaatiin xiyyaara waraanaa Ameerikaa F-35 Turkiif gurguruu hordofee Tiraampii fi Netanyaahuu jidduutti waldhabdee guddaa uume. Muummichi ministeera Israa'el Beniyaamin Netanyaahuu murtee Ameerikaan xiyyaara waraanaa ammayyaa F-35 Turkiyaatti gurguruuf murteessite ifatti mormuun pireezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraampiif hoogganaa Israa'el jidduutti waldhabdee dippiloomaasii hamaa akka uumamu taasiseera. Gaaffii fi deebii Fox News waliin taasisan Netanyaahuu gurgurtaa meeshaa waraanaa ifatti mormuun Turkiyaan humna ilaalcha gara jabeeyyiitiin guutamte jechuun ibsuun gurgurtaan meeshaa waraanaa kun madaallii olaantummaa qilleensa bahaa jiddu galeessa ni jeeqa jedhanii. Maddeen White House haa ta'u malee garuu pireezidaantii Doonaald Tiraamp qeeqa Netanyaahuu kanaan kan aaran yoo ta'u, Israa'el murtee gurgurtaa meeshaa waraanaa Ameerikaa keessa seenuuf mirga hin qabdu jedhanii. Aarii Tiraamp hordofuun Netanyaahuu torban lamaan darbaniif waajjira Oval Washington keessatti pireezidaanticha waliin wal arguuf carraaqqii guddaa kan godhe yoo ta'u, walga'iin tokkollee kan hin beellamamnee fi walga'iin kun yeroo biraatti darbeera. Kanuma wal qabatee ministeerri dhimma alaa Turkiyaa Hakaan Fidaan deebii cimaa kennee Netanyahuun kaayyoo siyaasaa biyya keessaaf Turkiyaa akka diina haaraatti dibuuf yaalii gatii salphaa ta'edha jechuun cimsanii balaaleffatanii. Taateen kun hariiroo michoota seenaa qabeessa Ameerikaa fi Israa'el jidduu jiru qoraa kan jiru yoo ta'u, xiinxaltoonni ji'oopolitikaa Turkiyaan dirree naatoo irratti dhiibbaa tarsiimoo isii dabalaa jirti jedhu. Iraan tooftaan takka dippiloomaasii takka waraana jedhan dhumate jettee. Iraan siyaasni marii fi waraana wal faana adeemsisuu xumurameera jetteetti. Iraan siyaasni marii fi waraana wal faana adeemsisuu xumurameera jettee. Gorsaa waraanaa hoogganaa olaanaa Iraan Mohsen Rezaei imaammanni Iraan yeroo wal fakkaatutti marii fi waraana adeemsisaa turte amma akka xumurame beeksisanii. Akkasumas Ameerikaan yoo waraana itti fufte Iraan gara haleellaa bal'aaf cimaatti ce'uu dandeessi jechuun akeekkachiisanii. Rezaei ibsa televezyiinii mootummaa Iraaniif kennanii yoo Ameerikaan guyyoota 2 yookaan 3 dhufan keessatti waraana itti fufte gara marsaa haleellaa guutuu fi barbadeessuutti ceena. Sana booda haleellaa haaloo bahuu qofa irratti hin dhaabbannu jedhu. Iraan mootummootaa fi uummata biyyoota hundaa akka kabaju ibsuun haleellaan isii humnoota waraanaa fi buufata waraanaa Ameerikaa irratti qofa kan xiyyeeffatu ta'uu ibsanii. Rezaei akka jedhanitti hanga ammaatti Iraan of eeggannoo gochuun isii walitti bu'iinsi guutuu ba'a jiddu galeessaa keessatti akka hin babal'anneef ture. Yoo gara marsaa haaraatti ceenee walitti bu'iinsi naannichaa bal'achuu mala. Fakkeenyaaf walitti bu'iinsi Turkii fi Israa'el jidduutti, Saawud Arabiyaa fi biyyoota muraasa jidduutti, akkasuma Chaayinaa fi Taayiwaan yookaan Raashiyaa fi Awurooppaa jidduutti hammaachuu mala.
nuyi garuu kan hin barbaannu jedhanii. Haa ta'u malee Ameerikaan waraana bal'aa naannichaa uumuu keessatti gahee guddaa qabdi jedhu. Dubbii Razaayi kun yeroo Ameerikaaf Iraan wal haleellaa itti fufanitti dhufe. Iraan yeroo dhiyoo keessa buufata waraanaa Ameerikaa Bahareen, Kuwait fi Joordaan keessatti argaman haleeluu isii beeksiste. Qondaalli uummata baha jiddu galeessaa waraanni kun akka hin babal'anne ittisuuf akka hojjetan waamicha dhiyeessuun yoo sun hin taane yeroo dhiyootti rooba misaayilaa eegaa jedhanii. Gama biraatiin waajjirri pirezidaantii Libaanoos akka beeksisetti pirezidaantiin biyyattii Joosef Aawun har'a Beerut irraa gara Waashingitanitti imalaniiru. Imala isaanii keessatti pirezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraamp waliin wal arguuf akka eegamu ibsameera. Rogeessi guyyaa 20 dagannaa nyaatarra jiru dirqamaan hospitaala geeffame. Rogeessaa fi barsiisaan lammii Hindii Sonaam Waangichaa jedhamu magaalaa Deelhii keessatti guyyoota 20 darbaniif dagannaa nyaatarra jiru dirqamaan hospitaala geeffameera. Rogeessaa fi barsiisaan lammii Hindii Sonaam Waangichaa jedhamu magaalaa Deelhii keessatti guyyoota 20 darbaniif dagannaa nyaatarra jiru dirqamaan hospitaala geeffameera. Namni ganna 59 kun warraaqsa onlaayinii Cockroach Jantaa Paartii haaromsi sirna barnoota akka taasifamu gaafatu deeggaruun kan inni mormiirra jiru. Mormitoonni kaan gaafa wiixataa paarlaamaa Hindii fuulduratti hiriira bahuuf karoorfataniiru. Hundeessaan CJP Abhijeet Deepikii ganama mana riyyaasaa kan deeme poolisiin achitti isa qabuun akka hin baane isa dhorkuuf dubbata. Sonaam ammoo bona gubaa keessatti soogiddaa fi bishaaniin alatti nyaata hunda lagachuutti jira. Kiloogiraama 9 hir'isee ammoo dhukkubbii jabaa keessa jira. Sanbata barii iddoo namni kun mormiitti jiru poolisiin marsee namoonni paarlaamaas waltajjii rogeessichi irra ciisee dhaqqabuuf asiif achi yoo jedhan viidiyoon agarsiisu baheera. Waltajjii ciisee jiru irraa isa kaasuun dura aansoolaa itti golganii ambulaansii keessa isa kaa'uun gara hospitaalaatti isa dabarsanii. Qondaalli poolisii olaanaa gaazexeessitoota akka himetti Sonaam ajaja mana murtii fudhatee achii socho'e. Kunis dhimma fayyaa waan ta'eef jedhe. Komishinar poolisii Saachiin Shaarmaa Sonaam gargaarsi fayyaa waan isa barbaachisu hospitaala mootummaa seeneera yeroo ammaa kanas yaalamaa jira jedhe. Sonaam namoonni lagannaasaa addaan akka kutu isa gaafatanillee didee itti fufe. Ta'us haalli fayyaasaa hammaataa adeemee inni garuu mormii wiixata irratti nan hirmaadha jedhaa jira. Alaa dadhabaa deemus keessi garuu jabaadha jechuun Sonaam jamaa walitti qabametti hime yeroo kana dubbatu namoonni harka walitti rukutaa turanii. Walumaan taane mormii keenya paarlaamaa duratti dhiyeessina isa dura yoo inni du'e ekeraansaa mormii kanatti akka makamu dubbachuun qoose. Warraaqsi CJP caamsaa darbe akka sochii baacootti qormaata biyyoolessaa Hindii irratti qormaatni hatamee bahuu fi hojmaata badaa biraa mormuun miidiyaa hawaasaa irratti jalqabe. Mormitoonni miidiyaa hawaasaa kunneen bararii jechuun kan of waaman yoo ta'u baatii tokkoof mormiitti jiru. Miseensonni dhaabbata barattootaa akka Sonaam lagannaa nyaataa jalqabaniiru. Mormitoonni ministeera barnootaa Paardaa akka aangoo gadhiisu gaafataa jiru. Kunis qormaan seensa hakimoota caamsaa darbe hatamee bahe jedhamuun haqamu booda. Mormitoonni ministeerichi itti gaafatamummaa fudhachuun aangoo irraa bu'uu qaba jedhu. Ministeerichi garuu gareen bararii jechuu fi qaamonni jeequmsaati. Ministeerichi muummee Hindii Naandiraandi Moodii hanga yoonaa mormii kana irratti yaada hin kennine. Humnoonni Israa'el haleellaa tasaa sirna awwaalchaa irratti raawwatanii lammiileen Falastiin 20 ajjeefamanii. Gaazaa keessatti haleellaa diroonii tasaa humnoonni Israa'el raawwatanii namoota gadda qaban kanneen sirna awwaalchaa irratti hirmaatan Falastiinoonni 20 ajjeefamaniiru. Gaazaa keessatti haleellaa diroonii tasaa humnoonni Israa'el raawwatanii namoota gadda qaban kanneen sirna awwaalchaa irratti hirmaatan Falastiinoonni 20 ajjeefamaniiru. Haleellaan kun kan raawwatame kaampii baqattoota Nuseeratti jiddugala Gaazaa keessatti yoo ta'u namoota nagaa naannoo masjiida Ahmad Yaasin awwaalchaaf walitti qabaman irratti xiyyeeffate. Namoota nagaa haleellaa kanaan ajjeefamaniin alatti namoonni hedduun akka malee miidhamuu maddeen yaalaa hospitaala Alwaadaa beeksisaniiru. Taateen gaddisiisaa kanaan alatti haleellaan Israa'el naannoo Gaazaa adda addaatti cimee jira. Har'a ganama haleellaa xiyyaara biraa naannoo Al-Zaytuun keessatti raawwatameen namoonni 3 du'uu fi hedduun madaa'uu maddeen ambulaansii fi tajaajila balaa tasaa mirkaneessaniiru. Gabaasni akka agarsiisutti Israa'el haleellaa namoota nagaa irratti raawwatu cimsitee itti fuftee jirti. Guyyaa guyyaan dhukaasa dhaabuu maqaaf kaa'ame cabsiteerti. West Bank bakka biraattis humnoonni Israa'el musliimoonni masjiida salaataaf akka hin seenne dhoorganiiru. Maddeen nageenyaa akka jedhanitti loltoonni kunneen amantoota humnaan masjiida keessaa baasuu, boombii nama ajaa'ibsiisuu fi gaazii imimmaan nama bochisu dhukaasuun akka isaan salaata ganama hin raawwanne taasisaa jiru. Akkasumas seensa gandoota Al-Qurbaa guutummaatti cufuun namoota nagaa irratti miidhaa hamaa akka raawwatan himameera. Kabajamtoota daawwattoota keenya tamsaasni keenya akka namoota hedduu bira ga'uuf peejii keenya follow share gochuun akkasuma YouTube chaanaalii keenya subscribe godhuu hin dagatinaa. Oduun guyyaa kanaaf qabannee kanneen turanii waan daawwattaniif galatooma.